Akkam nagaha isinin jedha kabajamtoota hordoftoota Oromoo Samsung Eeraatiin hordoftoota keenya hundi keessanuu baga nagayaan dhuftan isinin jedha. Viidiyoo kana keessatti kan isin agarsiisu appilikeeshina baay'ee gaarii ta'e tokko isin agarsiisa. Appilikeeshiniin kun namoota WhatsApp fayyadaman hunda ni fayyada jechuudha. Fakkeenya WhatsApp irratti jechuudha sagaleen dheeraa ta'e nuuf ergamuu danda'a. Fakkeenya sagalee daqiiqaa 10 daqiiqaa 20 nuuf ergamuu danda'a. Sagalee san yeroo muraasa keessatti dhaggeeffannee akka xumurruuf nu gargaara jechuudha. Kana jechuun fakkeenya yeroo ammaatti gareen WhatsApp irratti ni baay'ata. Garee hundarrattu sagalee baay'ee dheeraa ta'e ergamuu danda'a jechuudha. Sagalee sanniin osoo hin dhaggeeffanne bira darbuu irra yeroo keenya qusannee fakkeenya sagalee daqiiqaa 10 daqiiqaa 5-6 keessatti dhaggeeffannee xumuruu dandeenya jechuudha. Egaa kun waan baay'ee barbaachisaadha. Karaa WhatsAppitiin sagalee baay'ee dheeraa ta'e yoo nutti ergaman ta'e yeroo keenya qusachuuf nu gargaara jechuudha. Yookaan immoo sagalee nuuf ergame irra daddabarsinee dhaggeeffachuurra qophiinaan sagalee san jalqaba hanga dhumaatti yeroo gabaabduu keessatti dhaggeeffannee akka xumurruuf hedduu nu gargaara jechuudha. Appilikeeshinii baay'ee barbaachisaa ta'edha. Maqaan appilikeeshina kanaadha Talk Faster jedhama. Kan amma fuuldura keessanitti argaa jirtan kana jechuudha. Egaa appilikeeshina kana daawunlood godhachuudhaaf linkiin isaa diskiripshinii viidiyoo kanaa jala jira jechuudha. Achi irratti tuqxanii daawunlood godhachuu ni dandeessan jechuudha. Itti fayyadamni isaa baay'ee salphaadha. Yogguu moobaayila keessanii irratti buufattan ni bantu jechuudha. Yogguu appilikeeshinicha bantan bifa kanaan isinii fida. Asirratti itti fayyadama isaati isin agarsiisa. Aniyyuu amma itti fayyadama isaa isin agarsiisa waan ta'eef yogguu haala kanaan isinii fide jalarratti skip kan jedhu kana ni tuqxan jechuudha. Waan biraa waan nama gaafatu hin qabu jechuudha. Appilikeeshinii ichuma qofa moobaayila keenya irratti buufne bakka amma skip jettu tuqne bira darbuu qofa jechuudha. Asirratti akkuma agartan you've saved jedhee sa'aatii fi daqiiqaa lakkaa'a jechuudha. Kana jechuun fakkeenya WhatsApp irratti sagalee adda addaa yogguu dhaggeeffannu fakkeenya sagalee daqiiqaa 5dha daqiiqaa 2tti dhaggeeffannee yoo xumurre daqiiqaa hanga qusanne asirratti nuuf lakkaa'a jechuudha. Isiniif galee yeroo keenya hanga qusannellee yeroon appilikeeshina kana keessa seennee beekuu ni dandeenya jechuudha. Appilikeeshinichi baay'ee salphaadha. Eega moobaayila keenya irratti bu'ee wanni biraa wanni appilikeeshinicha keessatti guutamu tokkollee hin jiru jechuudha. As keessa ni baana. Yogguu baana maal goona WhatsApp keenya bira deemne jechuudha. WhatsApp bira yogguu deemne sagalee dhaggeeffachuu feenu tokko bira dhaqna. Appilikeeshiniin kun sagalee audio nuuf ergame irrattis ni dalaga, rikoordii kan godhame irrattis ni dalaga jechuudha. Fakkeenya ammaanii sagalee jalqabaa kana irratti isin agarsiisa. Fakkeenya sagalee kana gadi qabna jechuudha. Yogguu haala kanaan gadi qabne maarkii nuuf godha jechuudha. Itti aansuun asirratti tuqaa 3 tana ni arganna jechuudha. Tuqaa 3 tana irratti ni tuqna. Achi booda share kan jedhu ni jira jechuudha. Share kana irratti yogguu tuqne kallattiidhaan asirratti appilikeeshina sila daawunlood goone san ni arganna jechuudha. Kunoo maqaan isaa Talk Faster kan jedhu mallattoo isaa wajjin asirratti nu bahee jira jechuudha. Isa irratti ni tuqna. Egaan achi booda akkuma isin agartan kana bifa kanaan sagalee san asirratti nuuf bana jechuudha. Isiniif galee asirratti akkuma fuuldura keessanitti agartan speedii audio gosa 6tu jira jechuudha. Kanneen gama mirgaatiin jira kuni audio kana ariifachiisuuf nu gargaaru jechuudha. Kanneen gama bitaatiin jira kun ammoo audio kana harkifachiisuuf nu gargaaran jechuudha. Isiniif galee fakkeenya amma audioon kun sakandii 22 jechuudha. Yoo nama isa kanarra godhee achi booda sagalee kana hojjechiise sagalee sakandii 22 kana sakandii 10 gaditti dhaggeeffadhee xumuruu danda'a jechuudha. Isiniif galee yoo nammoo isa kanarra yookaan kanarra godhe jiddu galeessan ta'a jechuudha. Fakkeenya sakandii 22 kana sakandii 10 hanga 15tti dhaggeeffadhee xumuruu danda'a jechuudha. Egaa sagalee qophachiisuu yoo barbaanne kanneen sadeen keessaa isa nuuf tahe dhaggeeffachaadha, isa nuuf tahe irra godhanna jechuudha. Isaan kun ammoo sagalee kana harkifachiisuuf nu gargaaran jechuudha. Fakkeenya WhatsApp irratti sagaleen haalan qophatu yoo nuuf ergame suute oofadhaa dhaggeeffachuu dandeenya jechuudha. Yookaan sagalee tokko dhaggeeffannu bakki nuuf hin galin yoo jiraate speedii isaadha isa nuuf tahu irra godhannee
suuta oofaa dhaggeeffachuu ni dandeenya jechuudha. Kan biraan ammoo as jalarratti skip silence kan jedhu ni jira. Inni kun amma cufaa jira. Yoo isa bantan sagalee namoota oguu namoonni haasa'an jidduu irratti gaappiin jiraachuu danda'a. Fakkeenya sakandii 2 sakandii 3 kan bakki qullaan jiraachuu danda'a jechuudha. Bakka qullaa san keessaa balleessati sagalee namaadha walitti hiisa jechuu yookaan walitti buuta jechuudha. Yoo feetan isa kana banuu dandeessanii garuu ispeedii viidiyoodha yoo kan qophacheefnu tahe inni kun hedduu barbaachisaadha miti jechuudha. Egaan hordoftoota keenya waliigalatti kana fakkaata. Application baay'ee faayidaa nuuf qabu. Ulfaatiin application kana meegaa 5 qofa mobaayila keenya irratti miidhaa tokkollee hin dhaqqabsiisu jechuudha. Garuu faayidaa hedduu nuuf qaba. Sagalee namoota sagalee gruupii irratti nuuf ergamu dhiifnee bira darbuu irra yookaan immoo irra daddabarsinee dhaggeeffachuu irra jalqaba hanga dhumaatti daqiiqaa keenya qusannee yoo dhaggeeffanne nu fayyada. Akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Akkuma jalqaba jedhe application'icha daawunlood godhachuuf linkiin isaa descriptionii viidiyoo kana jala jira. Barnootni akkanaatii fi barnootni kan birootis akka isiniif dhihaatuuf viidiyoo keenya laayik godhaa, hiriyoota keessaniif sheer godhaan isiniin jedha. Waan na hordoftaniif galatooma, nagahaan nuuf tura.